Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota obbolaawwan koo akkam ooltan nagaa keessanii jirtu. Rahmaan nagaan ulfatee waliin siin gahee bakka jirtan nagaaf rahmanni rabbisii waliin haa jiraatu. Warri chaanii alam murayyaan jedhatti argamtan maashaallah alaikum rabbisiin irraa jaallatu warri maatiin utaatanii sabiskiraabii gootan galatooma. Ammallee ganaa shantama waan ta'e bichaadha. Maaliif qabaa hundi keessanuu yoo sabiskiraa gootanii ittiin kaffaltanuu rabbisiin irraa jaallatu. Walaa guddifnuu inshaallah rabbiif jecha. Yoo akkuma guute laafina galcha malee yaa'u sabiskiraabii irraa kaasa kan baanechi hundi keessanuu mana tabaabbaraa jajjabeessaa galatoomaa warra jabaadhu jettanii kumantii babbareedduu naa barreessitan shukran galatoomaa. Rabbi umurii keessan haa dheeressu inshaallah. Rabbiin isinirraa haa jaallatu harka keessan barakaa ta'u. Akkasiin jennaa rabbi jecha. Akkasiin jaallannu akkasiin kabajnu obbolaawwan imaanaa inshaallah. Rabbi isin haa nassaruu isin haa tisku akkuma jirtanutti. Har'a waa'ee obbolaawwan keenyaa wallaahi wanti miidiyaa kanarra deemu hedduu tokko nama sodaachisa. Rabbiif jecha hundi keenya nafsiyyaa keenya qabnu bakka hamtuu bakka nu fakkaanne maaliif oollaa maaliif miizana keenyaaf boofna obbolaawwan keenya keessatti warra dubaraa wallaahi isin warqiidhame warqiin illee warqii caala isin ijoolleen biyyalaa warqiidhaa maaliif waan nun taane waan nu fakkaanne bakka nun taane bakka nu fakkaanne maaliif oollaa wallaahi maaliif irra daganna waan biyyaa baaneef. Rabbi kulli keenya yaada keenya muraada keenya nu guutee nagaan haala keenya biyya keenyatti nu haa deebisu. Ishiin kamaa xalabaatii baddee sossobamtee dafqasii namni nyaata maaliif dafqa keessa iddoon taanetti maa balleessitu. Inni kaan koorsantii moo kossartii moo wanta jedheetuun bahee damoosa jaalamaa keessa deebitee ba'a. Keessattuu kan kara Dubaayii kana subhaanallah astagfirullah laati. Mee abboosiin mararuu. Birreekuma sadii kuma furbaaftanii naan jettan wallaahi manachina wallaahi rabbirraa nu gaafataa dafqa keenya kanas bakka hin taanetti yoo baafne jechaadha. Yoo bakka keeritti baafnee keerii irratti kassabanne silaa dunyaa karaa milkoofne yookiin dunyaa karaa hongoo na rabbiin nama jechasaa wajjasaa keessatti rabbi sodaatu rabbi nu haa godhu. Uffannaan keenya maqaan keenya musliima uffannaan keenya maal fakkaata. Jechi keenya gochi keenya miidiyaa kanarratti waan arginu maal fakkaata yaa subhaanallah kan dubara musliimatii miti kaafira irraa ilaaluun nama jibbisiisu jechaadha. Allahumma najjina rabbiin haa sattaru wallaahi jala nu jibbinus addunyaan kun gabaabduu kana ta'uu hunda gatiin amma hundi keessanuu dhiifama qofaan na qabe. Kanaafuu kasii dubbate kulli dhuguma itti hin amanina. Warreen heerumni nama bultii gaa'ee rabbisin haa kennu galaatii ilma biyya abbaa keessanitti heerumaa. Inshaallah ittis nama rabbi sodaatu guute hundi gadhee miti hundis gaarii miti. Kan rabbi sodaatu bakka bakkee guute jira. Wallaahi kan nama zullamne jechaadha. Inni kaan immoo wallaahi birriidhaaf nama barbaadan biyya kana irra caalansaa jechaadha. Gaariinis jiru kan rabbiin eebbisee bultii godhatanii mana godhatanii jiran arginee jirra. Gariin immoo shawwadamu. Lakkii of hin dagannoo waan baaniif ofaa yaadannoo. Abbumti fe'ee quxurii keessan barbaachisi dabalee hundumaa nama hin nama. Duuba isaa qoradhaa. Namni kun nama akkamiitiidha malee. Isin jedhee manni mataa isaa farrasee dhabe akka sheexanaa. Suuraa isin jilbarraatti cicciramaa uffatee dhabe. Isin maa akkamitti gowwoomtu obbolaawwan koo yaa subhaanallah. Wallaahi keessattuu umuriin dubartii gabaabduudha. Dhiirillee waggaa 100 yoo fuudhanii namooma keenya immoo umriin gabaabduu sirriitti jechaadha. Dafaa warri mana godhannes mana godhadhaa galaatii heeruma xiqqoo qabdan guduunfadhaati galaati. Heeruma aadaa wallaahi wanti ilmoo fakkaatu hin jiru. Rabbiin warra ilmoo qabu irra oolchaa bulchuu warra hin qabne hundumaaf waa kennu. Rabbiin aafiyaa keessan guutuu sin baasee aafiyaa guutuu biyyatti sin haa deebisu. Dhukkuba qalbii dhukkuba jasmii rabbiin ajaasinaa baasuu
warra inshaallah fahamii dunyaa karaa argatee milkaa'u rabbiin haa godhu. Wallaahi bilbilli nuti baannee deemnu kun yookiin itti fayyadamna yookiin wallaahi dunyaa karaatti hongofne obbolaawwan kun nuti kan feena yaa hojjennanni faasaamni jiraachuu dhugaa ta'uu isaan beekne isaa wallaan beekna hundi keenya garuu hunda ganna malee hojiin keenya maalirratti akka doonuun beeknu rabbi kaatimaa keenya nu haa tolchu. Wallaan kanaafuu rabbi isin jaalladhaa isin kabajaa bakkum jirtan nagaaf rahmanni rabbi si waliin haa jiraatu. Halkan kun immoo halkan teerii isiniif haa ta'u du'aayii godhaa zikrii godhaa wal gorfadhaa maatii keessan bilbilaa gaafadhaa. Ramadaan dhufaa jira akka wal dhabdanii innaa ramadaan dhufe footu illee jechuun amma hundumaa araarfadhaa irratti qophaafnu. Kanaaf inshaallah hunda keenya rabbi jecha warra wal jaallatee dunyaa karaa waliin milkaa'u rabbi nu haa godhu. Rabbi gala keenya haa tolchu. Ramadaanas deemaa jiru kan rabbi nu hanqichi rabbi nu haa qaqqabsiisu. Wallaahi qaqqabnee dhiifnee hin beeknu nuti giniisa bara hedduu saganaa yaanna laa ilaaha illallah. Meeqatu waggaa kana jira meeqatummaa kiraa deeme warra gandaa kiraa deeme kulli rabbi rahmataa godhuuf warra bodu reefu isaatti rakkachaa yeroo hundumaaf rabbiin rahmataa godhu reefu isaa illee bakka argatee qabalee argatee maatiin isaanii illee inshaallah qalbiin keenya muluun cabee jira rabbi nu haa gammachiisu. Kadu'e kulliif kan laa ilaaha illallah jedhee karaa rabbi irratti deeme kulli rabbi rahmataa godhu. Namni irraan duuneen jiru ni kaan abbaa ni kaan obbolaa fira aalii haadha subhaanallah. Kanaafuu nuti immoo hunda gannaa kana muluu du'aayii godhaaf warra du'eessa akki nurraa qabu. Kanaaf du'aayii haa goonu ka jiruufis isinis immoo mataa keessanii du'aayii godhaa bakka fasaada bakka nuun taane irraa fagaannu bakka giritti haa dhiyaannu. Rabbi hunda keenya warra guyyaa qiyaamaa hiriira waliin taa'u rabbi nu haa godhu. Warra guyyaa sana saramee jannatul firdaus keessatti wal argu rabbi nu haa godhu. Guyyaa maasharaa sana rabbiin gaaddisa arshii jala waliin nu haa dhaabu. Obbolaa dhugaa rabbi nu haa taasisu. Keessa naa bulaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.